Qondaalli mootummaa bilchiginnaadha biiroo kominikeeshinii Oromiyaa hoogganan ammayyuu karri nageenyaaf baname hin cufamne jechuudhaan nagaa feena jechaa jiru. Yeroo bilchiginnaan damee Oromiyaa nagaa wayyaa nagaa feena jechaa jirtu kanatti ammoo faallaa bilchiginnaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon isintu Oromoo nagaa dhoowwate malee namni nagaa jibbee bosonus hin jiru jechuudhaan sibiilaan cabsuu malee kadhaa fi karaa nagaa waan jedhuun Oromoodhaaf nagaan boos injiru Oromoo rammoo kan nagaa jaallatuu fi beekus injiru jechuudhaan humni waraana isaanii fuulduratti tarkaanfataa akka jirus himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaadha nageenyi naannoo Oromiyaa akka mirkanaa'uuf hojii hedduu hojjechaa turuu fi keessumaa ammoo humni shororkeessaa shaneedha karaa nagaatti akka dhufuuf yaalii taasisaa ture jechuudhaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti qondaalli olaanaan PP Haayiluu Addunyaadha ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin kana kan dubbatan Jaalmarroon gama isaaniitiin shororkeessaa eenyu akka ta'e akkuma argamaa jiru fuuldurattis walumaan argoo jirra jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa qofa otoo hin taane mootummaan bilchiginnaa guutumattuu shororkeessaadha qabeenya saamu kaan ammoo dhiiga ummata nagaa shororkeessuudhaan dhangalaasu ammas dhangalaasaa jiru jechuudhaan qeeqanii jiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaadha ibsa miidiyaaleef kennaniin dargaggoonni dogongoranii wobotti makaman hawaasatti deebuudhaan gara nagaatti akka dhufaniif ammoo abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi hawaasa hirmaachisee sochiin turuu himuudhaan woboon garuu ammoo carraa kennameefitti fayyadamus hin dandeenye jedhanii jiru. Ammas karri nageenyaaf baname akka hin cufamnee fi harki nageenyaaf diriire akka hin deebine kaasuudhaan waamicha nageenyaa dhiyeessina jedhan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo haga Oromoo waan dhabi argatuu fi waan manaabeef argannu haga bakka garaa ummata Oromoo geenyu duubatti hin deebinu waan manaa baaneef bilisummaa hanga saba keenya goonfachiifnu qabsoo sabichaatis hin sharafnu jechuudhaan kan dubbatan Jaalmarroodha. Bilchiginnaan akkuma gaafa dura hoogganaa Aaboo Jaalle Daawud ibsaa nuti Oromoon waan keessoodha walumaan fixanna manguddummaa qaama sadaffaa nun barbaachisu jechuudhaan hoogganaa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa dabalatee akkasuma Warqinoo Gabayyootii fi Abiyyi dabalatee hundi isaaniitu hirmaachuudhaan abbootii gadaa Oromoo fi akkasumattillee qaamolee birootii wajjin ta'uudhaan waraanicha gara biyyaatti kan galchan ammoo waraana 2,000 ol harka kennachiisuudhaan summiidhaan kan fixan kaanis ammoo achi buutee isaanii kan dhabamsiisan Jaalmarroo harkaayis ammoo waraana galchuudhaaf yaalii godhanis itti milkaa'uu hin dandeenye. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon erga waraanni bara biyya aangootti dhufu gara biyyaa galan 2,000 ol bilchiginnaa yookaan ammoo oppiidoodhaan dhumanii waraana jabaa tokkummaa jabduu akka sibiilaa qabu 200 ol ijaaruudhaan oppiidoo kaleessaa PPR antana shororkeessaa jira. Waraana danuu kana ammas akkuma kanaan dura barte jaarsummaa abbootii gadaatiin fixanna jechuudhaan akkuma ijoollee Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Eertiriyaarraa galchan fixan humna guddaa Jaalmarroo yeroo ammaan tana sochoosuudhaan Oromiyaa ittiin ijaaraa fi ittiin eegaa jiran 200 ol ta'u kanas karaa sanii fixuudhaaf bilchiginnaan dhama'aa jirti. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon bilchiginnaa yeroo isiin deemsaaf kaatu osoo isiin lukasii bakka hin fuudhin bakka ejjattu waanan beekuuf hin amanamtu sibiilaan cabsan Oromoon sibiilaan caphee ture arrammoo sibiila sanas qabaa humna guddaas qabaa hanga harka micciirree waan barbaannu argannu deemsi gaalaa ittuma fufaa sareen haawwachuu jechuudhaan oppiidoo kaleessaa PPR tanaa afaan qabachiisee waan dubbattu waan qabattuuf lakkiftu wallaalchisee lola guddaa gubbatti banuudhaan waraana muummeen qabni ammoo hiriirsuudhaan bilchiginnaa kokkee qabuun watwaachisaa jira. Ajajaan waraanichaa humni isaanii duubatti deebuuf akkan jirre kan dhaadatan qondaaltonni oppiidoo olaanotaan ammoo muddamsuu keessa
galanii hanga hoogganaa naannichaa Shimallis Abdiisaa dabalatee akkasuma Abiyyi Ahmeditti sodaa waraana bilisummaa Oromootiin guutamanitti waraana danuu muummee hin qabne bobbaasuudhaan humni isaanii ammoo taankiidhaa fi moortaraaf kan gadi hin jennee fi akkasuma diroonii yeroo ammaan tana Abiyyi Ahmed biyyattiitti galchanii uummata nagaatiin fixaa jiran kanaafillee humni isaanii boquu qaqqabuuf akka hin jirree fi saba isaanii ammoo gabrummaa kana irraa fonqolchuudhaan boquu isaanii ol qabuuf akka jiranii fi imimmaan harmee Oromoodhaatis qorsuuf akka jiran kan dhaadatan humna guddoo bobbaasuudhaan lafoota hedduus harkatti galfatanii humna mootummaa Abiyyi Ahmed akka baala mukaatti harcaasuudhaan waraana kaaba Itoophiyaa irraa deebuudhaan jiddu galeessa biyyattiitti waraana bilisummaa Oromoodhaan lolaa jirus ammoo Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii gochuudhaan dikee Oromiyaa gochaa akka jiran ajajaa waraanichaa kan beeksisan muddamsu jabduu keessa galuudhaan qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaa waraanichaa wajjin mari'achuudhaaf ammoo yeroo garagaraatti irra deebiidhaan waltajjii gaggeeffatanillee ammoo ajajaa waraanichaa Jaalmarroon ammoo kanaaf bakka hin qabne humni keenya dandeettis qaba humnas qaba jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraanni sabni guddaan kun qabu hammanatti tuffatame gaddeebus hin qabu jaarsummaa yookaan ammoo manguddummaan waan taates kanaan dura arginee jirra boolla tokkotti sagal waraanamnu jechuudhaan ammoo kan akeekkachiisan biltsiginnaa muddamsu hamtuu keessa galchuun halkanii fi guyyaa wallaalchisanii ajajaan waraanichaa waraanni isaanii taakko tokkollee duubatti deebuuf akka hin jirree fi qabsoo sabichaatis sharafuudhaaf akka hin jirre dhaadatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Horroo Guduruu aanaa Kombolchaa keessatti lola guddaa waraana mootummaa irratti gaggeessaa jiruun bireenii fi hidhannoo garagaraa rasaasa konkolaataa tokko guutuu irraa hiikuudhaan aanaa Kombolchaa dhuunfachuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaaleessaa waraana weerartuu faashistii Abiyyi Ahmed jedhuun raayyaa ittisa biyyattii irratti fudhachuudhaan mooraa keessaa buqqisuu fi meeshaalee waraanaa irraa hiikuu itti fufee jiraachuu kan hime WBOn lola kanaan humna waraanaa weerartuu jedhuun kan ammoo kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaamburraa aanaa Kombolchaatti walitti qabamuudhaan magaalaa Qobboodhaa kan Kombolcha jala jirtu keessaa WBO buqqisanii ammoo qabachuudhaaf konkolaataa hedduudhaan karoorfatanii dhufan WBOn ammoo humna guddaan itti ba'uudhaan haleellaa gubbatti gaggeessee waraana diinaa kan jedhuun ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed danuu isaanii yoo ajjeesu hedduu madeessee aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa kaambii waraanaa mootummaa gurguddoo sadii to'atee jiraachuunis beekamee jira. Humni waraana mootummaadha waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf gargaarsaaf jedhee ammoo karaa fincaadhaa WBO loluuf deemu WBOn Qobboo irratti ammoo konkolaataa torba daaraa botara tolchee jiraachuu himee jira. Tarkaanfii ilaaleensa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana biltsiginna irratti fudhate kanaan ammoo bireenii qawwee gurguddoo sadi qawwee AKM 100 ol bombii harkaa 70 ol rasaasa konkolaataa Ayisuuzi tokko waraana mootummaa biltsiginna irraa hiikuudhaan konkolaataa waraanaa 9 barbadeessee konkolaataa ummataa waraanni mootummaa biltsiginna dirqamaan ittiin ammoo dhufan gadhiisee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti jabaatee kan itti fufe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin tarkaanfiin waraana mootummaa biltsiginnaadhaa aanaa Kombolchaa keessaa baasu jabaatee itti fufee jira jechuun beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa dhiyeenya kana eegaleen aanota 21 ol ammoo kan haleele magaalota 18 humnoota mootummaa keessaa baasuun qabachuun kan beekame yeroo ammaan tana aanota hedduus weeraree hanga funyaan Finfinnee jalaas ga'e lola gurguddaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed wajjin gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddoo argachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan ammoo bakkoota murteessoo harkatti galfachuu kan beeksise kaambiilee waraana mootummaa Abiyyi Ahmedis otoo irraa hafin bakkoota murteessoo qabachuudhaan lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan injifannoo guddoo argachuu kan labsate mootummaan Abiyyi Ahmed gama isaatiin ammoo injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn argadhe jedhu kana gubbatti waa jechuu baatullee humna kana lolaa akka jiru yeroo irraa gama yerootti mullee humna kanas injifachuu hin dandeenye. WBOn ammoo gama isaatiin ittuma mudduudhaan magaalota hedduu harkatti galfachaa akka jiruu fi hanga magaalaa Finfinnee jala ga'e lolaa jiraachuu kan beeksise lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan sabni Oromoodhaa injifannoo akka goonfatuu fi akkasuma ammoo gabrummaa hiddaan isarratti gad dhaabbatte kan ofirraa akka fonqolchuuf jecha
humna isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanotaan ergaa jajjabduus dabarsaa jiru. Qondaaltonni OPDO olaanotaan ammoo muddamsuu keessa galanii hanga hoogganaa naannichaa Shimallis Abdiisaa dabalatee akkasuma Abiyyi Ahmaditti sodaa waraana bilisummaa Oromootiin guutamanitti waraana danuu muummee hin qabne bobbaasuudhaan humni isaanii ammoo taankiidhaa fi moortaraaf kan gadi hin jenneef